naaf galuu dide jechaadha. Waa'ee subaayeeti jechuudha. Subaayee kana bifa kamiin seennama? Nyaanni subaayeen itti seennamu kun immoo nyaata akkamiiti? Subaayee keessa nyaata akkamiitirraa of qottoobuudha yookaan immoo nyaata akkamiitti nyaatama subaayee san keessa jechuudha. Immoo wanta subaayee kana wal qabatee jiru subaayee bifa kamiin akka seennamu xiqqoo ishii waa'ee subaayee hin beeku, waa'ee subaayee barachuun barbaada. Inni biraa immoo gaafiin koo inni biraa immoo yeroo sagada jechuudha. Sagada waaqaaf yeroo sagadamu saganni kennaa yeroo sagadamu 28 jechuudha. 28 kun adda waan ta'eef abbaaf galannaatu abbaaf na sagada ilmaaf na sagada qulqulluudha jedhee kan kanatti aanu sagada kanaani saganni kun sanbata hanga sanbataatti inni sagadamaa jedhanii barsiisan jechuudha. Barumsa dhagee sanbata hanga sanbataatti jedhamu kun ji'a tokko keessatti guyyaalee 5 hin jirti. Guyyaan sanbata lamaanii fi guyyaan baalwaldii akkasumas guyyaa dhageenya qulqulleetti guyyaa Mikaala guyyaan kanneen jechuudha. Guyyaa kanallee sagada kana sagaduu ni danda'a jechuudha. Immoo guyyaa sanbata lamaan kanallee dabalatee guyyaa kana sagada kana yeroo hundaayyuu sagadamuu ni danda'a rakkoon qabu kan jedhudha jechuudha. Gaafiin kiyya kanatti aanee inni biraa immoo soomni jechuudha. Soomni yeroo soomamu fakkeenyaaf soomni faasikaa soomama jechuudha. Sooma kana osoo hanga sa'aatii 9 sooma jedhee yookaan immoo soomni sa'aatii qabu waan ta'eef kan sa'aatii akka sa'aatii 6 kan soomuu danda'an jira. Sa'aatii 9 hanga sa'aatii 11 akkanatti kan soomamuudha natti fakkaate. Soomni kun akkuma abbaan itti soomedhaani miti. Isa kana osoo haala hojii kootiitiin naan mijannee ta'ee sooma kanarratti osoo sa'aatii 9 aga sa'aatii 9 tan soomuu qaba jedhee na murteeffadha jechuudha. Garuu osoo haalli kiyya naan mijatiin hafeetoo kan sa'aatii san garuu hanqisee hin beeku. Sa'aatii san dabarseetoo sa'aatii 9 san irratti yoon dabarseetoo nyaadhi rakkoon hin qabu garuu. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan Waaqayyoos keessatti jaallatu ijoolleen Tawaahidoo hordoftoonni chaayinaalee dhangaa lubbuu miidiyaa bakka lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'isu akkam jirtu. Egaa akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti gaafiiwwan obboleettiin keenya kaaste kun yeroo soomaa kana keessatti namoonni baay'een waan gaafataniif deebiiwwan kana gabaabsee isinii deebisa jechuudha. Gaafiiwwan sadan kana keessatti inni jalqabaa waa'ee subaayeeti. Subaayeen akkamitti galama, nyaanni subaayee keessatti nyaatamu nyaata akkamiiti kan jedhudha. Kanaaf walumaa galatti waa'ee subaayee jechuun maal jechuudha kan jedhuu fi subaayee jechuun yakka balleessineef. Subaayee jechuun egaa gara Waaqayyootti dhiyaachuu, Waaqayyo wajjiniin beellama qabachuu jechuudha. Waaqayyo wajjin beellama kan qabannu subaayee kan gallu yoo maal ta'edha waa meeqaaf kan jedhu laaluun barbaachisaadha. Subaayeen kan galamu tokko cubbuu ofirraa qulqullaa'uudhaaf. Cubbuu ofirraa qulqullaa'uu gaafa jennu namni balleessaa balleesseef yakka yakkeef badii hojjeteef Waaqayyoon dhiifama gaafachuudhaaf gadi of deebisee Waaqayyoon fuulduratti ani xiqqaadha, ani cubbamaadha, ani balleessaan qaba, badii kiyyaaf laaltee nan balleessin, dhiifama naa godhi jennee gara Waaqayyootti deebi'uudhaan kan gaabbii galudha. Ammayyuu garaa keessan guutuudhaan, gadduudhaan, xoomuudhaan gara kootti deebi'aa, anis gara keessanittan deebi'a jechuudhaani Macaafa Yu'eel raajicha boqonnaa 2:12 irratti akka dubbate yeroon kun gara Waaqayyootti kan ittiin deebinu jechuudha subaayeen. Cubbuu keenyarraa akka qulqullaa'uudhaaf, yakka keenyarraa bilisa bahuudhaaf, Waaqayyo wajjin wal arguudhaaf beellama Waaqayyo wajjin kan qabannu. Subaayee sana keessatti yeroo subaayee gallu yeroo hunda waa'ee badii balleessine, waa'ee yakka raawwanne, cubbuu hojjenne hundumaa gaabbiif qannoonaa erga fudhannee booddee
subaayee sana keessatti kan nuti xumuran. Inni lammaffaan immoo subaayeen kan galamuu fi gaafii tokko gaafannee Waaqayyo irraa deebii argachuudhaaf. Fakkeenyaaf jireenya keenya keessatti wantoonni nu rakkisan jiraachuu danda'u. Furmaata kan itti dhabne, hiika kan itti dhabne, rakkannee kan jirruuf Waaqayyo ifa akka nu taasisu, iccitii nu rakkisisan akka ifa nu taasisuuf subaayeen ni galama. Fakkeenyaaf waa'ee gaa'ela keenyaa ta'uu danda'a. Waa'ee gaa'elaa irratti fakkeenyaaf gaa'ela eebbifamaa argachuudhaaf gaa'ela keenya gaa'elli sirrii akka ta'uuf filannoo gaa'elaatti seenuudhaan dursa Waaqayyoon kan nu barbaachisu akka nu kennuuf dursinee Waaqayyoon iccitii gaa'ela keenyaa akka nu ibsuuf waa'ee gaa'ela keenya irratti subaayee galuu dandeenya. Waa'ee jireenya keenya irratti subaayee galuu dandeenya. Dabalataan immoo waa'ee biyyaatiif subaayeen ni galama. Biyyi gaafa nageenya dhabdu, gaafa beelli dhufu, rakkoon gaafa dhufu, tasgabbiin gaafa dhufu dhabamu, maatiin gaafa nageenya dhabu, maatiin sun nageenya akka argatuuf, iccitiin gidduu isaanitti dhokataa ta'ee maatii rakkisaa jiru, biyya rakkisaa jiru, iccitiin sun akka ifa ba'uuf, ifa ba'ee immoo furmaanni akka argamuuf subaayeen ni galama. Dabalataan immoo egaa saba Nanawwee yoo fudhanne tsoomiidhaan gara Waaqayyotti deebi'an. Gara Waaqayyotti yeroo itti deebinuudha. Subaayee kana gaafa gallu nama kamirraayyuu addaan baaneeti kan subaayee galu. Maatii keenyarraa, jireenya keenya kamiyyuu waa'ee addunyaarraa addaan baaneeti. Beeta kiristaanatti yookiin immoo iddoo subaayeen itti qabamutti subaayee gaafa qabannu yaada addunyaa kamuu keessaa baanee yeroo murtaa'e sana daangeffame sanaaf siruma waa'ee addunyaa dhiisnee subaayee qabanna. Nama wajjin subaayee galuu dandeenya, kophaa keenya subaayee galuu dandeenya. Subaayeen gaafa galamu subaayee erga gallee sa'aatii 24 guutuu yoo nu danda'ame kadhannaadhaan dabarsuudha subaayee keessatti. Sagadaan dabarsina, tsoomiidhaan dabarsina jechuudha yoo nu danda'an. Akkaataa humna keenyan, akkaataa dandeettii keenyan subaayee keessatti macaafoonni dubbifaman jiru, kadhannaawwan kadhataman jiru, saganni sagadamu jira. Tsoomni tsoomamu suni guutumaa guututti egaa Waaqayyoon kan gammachiisu gaafii keenyaaf deebii kan nuuf laachuu danda'u ta'uu danda'u irra jiraata. Subaayee keessatti nyaatota nuti nyaannu akka addunyaa irratti nyaatota gaggaarii kan qaama keenya furdisuu danda'an, ijaaruu danda'an osoo hin taane yoo danda'ame abbootiin keenya egaa kan yeroo gaafa subaayee qabatan beeqilaadhaan jechuudha yookiin immoo ashuuqqii ishii jennu nyaataniiti subaayee kan isaan galan. Yookiin immoo qixxaa goggogaa nyaataniiti. Qixxaa goggogaa ashaboo itti baay'isanii qixxaa goggogaa nyaatanii isa immoo baay'isanii miti kan isaan nyaatan. Akkuma bakka afaan isaanii keessatti afaan isaanii fakkeenyaaf gaafa nuti turre afaan keenya amma nyaataaf dhugaatii irraa fagaanni turre foolii godhata. Akkuma fooliin godhanneef jecha abbootiin beeqilaa gumaa 2-3 fa'aa nyaatanii subaayee qabatu jechuudha. Guyyaatti jechuudha. Nuti immoo egaa amma abbootii keenyaallee yoo cimoo baanne nyaata kaleessa nyaannu sanarraa nyaatota kaleessa nyaannu dhugaatiiwwan kaleessa jalqaba addunyaarra yemmuu jiraachaa turretti dhugnurraa kamirraayyuu bilisa baanee nyaatota bakka kan akka akaayii ta'uu danda'a. Qixxaa yookiin immoo qixxaa isa jedhamu daabboo miti. Qixxaa jechuun qixxaa goggogaa jechuudha. Kan baay'ee namaaf hin nyaatamneen subaayeen kan qabatamu yookiin immoo ashuuqqii suummoo isa jedhamu jechuudha. Ashuuqqiin jedhamu beeqilaa jechuudha. Firee muraasa nyaachuudhaan qaama keenya adabuudhaan foon keenya adabuudhaan Waaqayyoodhaaf obbichiisuudhaan subaayeen akkaataa kanaan ni galama jechuudha. Gaafa subaayee dhaabana bahamu egaa kadhannaa keenya sana xumurree abbaa gaabbii keenyatti biratti deemnee hiikama cubbuu ni fudhanna. Gaafa subaayee keenyaa baanu waan nuti gaafachuudhaaf seenne sun waan nuti barbaaduudhaaf seenne sun subaayee seenne suni ifa nuu ta'a jechuudha. Subaayeen keenya, tsoomni keenya, kadhannaan keenya sirrii yoo ta'e waan nuti gaafachuudhaaf subaayee qabanne sun hundumtuu hiikoo nu argata. Gaafiin keenya deebii argata jechuudha. Yoo maal ta'e seera subaayee sana guunnee yeroo hunda kadhannaadhaan, boo'ichaan, tsoomaan, sagadaan yeroo keenya qabnutti fayyadamnee subaayee sana Waaqayyoon akka gammachiisutti yoo subaayee sana seenne gaafiin keenya deebii nu argata. Yoo nuti garuu yaaduma yeroo keenya dabarsuudhaaf achumatti dabarsuudhaaf kadhannaas hin goonu, kadhannaas yeroo gabaabaa, sagadas yeroo gabaabaa akkuma yeroo addunyaarra jirru xiqquma fooyyessinee taasisna yoo ta'e garuu waa'ee subaayee sanaaf iddoo hin kennine yoo ta'e gaafiin nuti gaafanne sun deebii argachuu dhiisuu danda'a. Kanaafuu egaa subaayeen akkaataa sanaatiin kan galamu garuu sa'aatii 24 iyyuu dandeenye kadhannaa ni goone ni saganna ni tsoomna taanaan baay'ee filatamaadha. Hin dandeenye taanaan immoo akkuma humna keenyatti yeroo itti ilaanne yoo xiqqaate subaayee keessatti nyaanni kan nyaatamu sa'aatii 9 jechuudha. Kanaan alatti egaa namni subaayee galee hin nyaatu.
sammuu yoo danda'ame immoo hanga sa'aatii 11tti tura, yoo danda'ame immoo hanga sa'aatii 1tti tura halkan keessa jechuudha. Dandeenya sa'aatii 24 yoo tsoome filatamaadha jechuudha. Subaayeen kan galamuuf kanaafidha. Nyaanni subaayee keessatti nyaatamu nyaatota addunyaa irratti nyaataman irraatii addadha jechuudha. Inni biraan obboleettiin keenya kan kaaste waa'ee sagadaatiin yeroo darbe waa'ee sagadaa chaanaal Dhangaa Lubbuu miidiyaa irratti kaaseera. Saganni ishiin amma yeroo 28 sagadama kan jettu kuni sagada waaqummaa jedhama. Sanbata hanga sanbataatti ni sagadama yookiin immoo waggaa hanga waggaatti. Sanbata hanga sanbataa jechuun addancitu jechuudha. Addancitu fakkeenyaaf har'i sanbata yoo ta'e amma torban irraatti jechuun addancitu achumaa keessatti fufaa jechuudha. Abbootiin gaafa barsiisa sanbata hanga sanbataa gaafa jedhanii addaan kan hin cinne itti fufaa jechuu barbaadaniiti. Kanaafuu saganni waaqummaa kun addancitu yoomillee hin dhaabbatu. Yeroo darbes xiqqoo ishii kaasee hin jira jechuudha. Gara fuulduraatti baranna adda kan hin cennedha. Maal jennee saganna akkamitti saganna kan jennu gara fuulduraatti viidiyoo isaa isiniif hojjedha. Saganni kun egaa addaan kan hin cennedha. Saganni kun fakkeenyaaf guyyoota tsooma kana keessa guyyoota gizitii sana hin sagadamu kan jedhamuuf hin sagadama. Hin daangeffamu saganni waaqummaa jechuudha. Saganni waaqummaa hin daangeffamu. Namoonni tokko namoonni sirriitti waa'een sagada kanaa isaaniif hin galin hin sagadamu jedhanii daangessuu danda'u. Garuu seerri mana kiristaanaa keenya saganni waaqummaa kun daangeffamuu akka hin dandeenyedha. Sagadoota jiran keessa saganni waaqummaa gonkumayyuu addaan kan hin cinnedha jechuudha. Sa'aatii kamiyyuu addaan kan hin cinnedha. Kanaaf hin sagadama jechuudha. Sanbata hanga sanbataa jechuun walitti fufiinsa kan qabu kan addaan hin cinne walitti fufaadha jechuudha. Sagada waaqummaa jedhama jechuudha. Sagada waaqummaa jedhama. Kanaaf gara fuulduraatti waa'ee sagada waaqummaa kana bal'inaan waliin laalla jechuudha. Tole inni sadaffaan immoo waa'ee tsooma irratti jechuudha. Fakkeenyaaf haalli naami jechuu dhiisuu danda'a. Sa'aatiin ani itti tsoomu sa'aatii 9 ta'uu danda'a. Haalota sochii adda addaatiin immoo haalli naami jechuu dhiisee sa'aatii sana eegus yookiis immoo dabarsuu hin danda'a. Kun rakkoo qabaa kan jedhuufi waa'ee tsooma irratti namni akka danda'utti tsooma jechuudha. Fakkeenyaaf umuriin keenyas yaadni keenyas ulfaatinni keenyas jabeenyi keenyas gama foonittiin yoo yaadne wal darba wal caala jechuudha. Namni tokko kiiloo 100 baachuu hin danda'a yoo ta'e inni tokko immoo kiiloo 100 sana baachuu dhiisuu danda'a. Namni tokko immoo guddaa yoo ta'e qaaman guddaa yoo ta'e kiiloo 150 baachuu danda'a yoo ta'e ani immoo qaaman nama sana yoo hin caale anniisaan kiyya amma nama sanaa gahuu dhiisuu danda'e kiiloo 150 miti kiiloo 100 baachuu dhiisuu hin danda'a jechuudha. Kanaafuu maal gochuun qaba akka dandeettii kiyyaatti baachuun irra jiraata jechuudha. Ulfaatina sana gaafan baadhu gaafan kaasu akka hin danda'utti akka dandeettii kiyyaatti ta'uu qaba. Tsoomnis akka dandeettii keenyaattidha. Humnaa ol egaa yeroo tsoomtanitti akka warra of agarsiisotaa hin ta'inaa kan jedheefi waaqayyo kanaafidha jechuudha. Akka warra of agarsiisotaa hin ta'inaa. Isaan tsoomuu isaaniidhaaf mul'isuudhaaf jedhanii karaa gubbaa irratti bahu. Mataa isaanii fuula isaaniis hin bosoomsu kan jedhe kanaafidha jechuudha. Namoonni laphee isaanii qulqulluudhaan sa'aatii 11 kan tsooman jiru. Sa'aatii 9 kan tsooman jiru. Maaliif amantaa kan qaban, jabeenya kan qaban, keessa isaaniitti kennaan hafuura qulqulluu kan isaaniif laatame sa'aatii 24 iyyuu kan tsooman jiru. Akka abbootii qulqullootaa sana taana yoo jenne akka sana ta'uudhaaf dursinee wantoota isaan keessa darban sana keessa darbuun barbaachisaadha. Ta'uun hin danda'amu jechuu miti. Isaa oliyyuu ta'uun ni danda'ama. Garuu waan keessa darbamu darbuutu barbaachisaadha. Mucaan tokko fakkeenyaaf dhalatee har'uma ka'ee daaddee deemee har'uma ol jedhee hin deemu. Har'uma nyaata nyaatu adeemsaani jechuudha kan mucaan sun guddataa deemu. Adeemsi kiristaanummaa keenyas akkaataa sanaan guddachuu irra jiraata. Har'arra borurra immoo iftaan akkaataa sanaan guddisuu kan dandeenyu. Har'a fakkeenyaaf namni tokko namni kaleessa siruma tsoomee hin beekne tokko har'a hanga sa'aatii 3tti yoo tsoome boru immoo sa'aatii tokkotti dabalatee 4 iftaan immoo sa'aatii 5 sa'aatii 6 sa'aatii 7 8 9 isaan booddee immoo yoo danda'e sa'aatii 11 sa'aatii 1 sa'aatii 24 yoo tsoome sadarkaan guddina nama kanaa hafuuratti inni guddachaa jiru dabalaa jira jechuudha. Guddachuu jedhama inni kun hafuuraatti guddachuu jedhama. Kanaafiyyuu har'a fakkeenyaaf osuma hin tsoomin namni tokko osuma kaleessa waa'ee tsoomeen beekne har'uma sa'aatii 9 nan tsooma yoo jedhe itti cimuu danda'a jechuudha. Itti cimuu danda'a. Kanaafuu maal gochuu qaba? Adeemsaan kan inni tsoomuu danda'uun irra jiraata. Akkaataa humna isaa miizanii ilaaluu qaba jechuudha. Waaqayyoon naa dhagaa kadhannaa kiyya fudhatama naa argata amma kana yoon tsoome jedhee of amansiisuu qaba. Akka dubartiin waggaa 12 dhukkubsachaa turte sun uffata gooftaa yoon tuqe nan fayya jettee amani. Tsoomii keenya keessattis ani ammana yoon tsoome kadhannaa kiyya haala kanaan yoon kadhadhe adeemsa kiyya jireenya kiyya
akkaataa kanaatiin yoo waaqayyo faana adeemsise waaqayyo naa dhagaa jennee laphee qulqulluudhaan yoo amanne nu raawwatama jechuudha. Nu raawwatama jechuudha. Kanaafiyyuu manni kiristaanaa keenya waqtiilee tsoomaa gaafa labsitu namni kamiyyuu waggaa 7 ol kan ta'e tsoomuu qabaadha. Tsooma kana keessatti immoo tsoomni kun hanga sa'aatii 9tti kan tsoomamu. Hanga sa'aatii 9tti kan tsoomamu namni kamuu kiristaana kan ta'e akka seera mana amantaa keenyatti akka qajeelfama jirutti hanga sa'aatii 9tti tsoomuu qaba. Kana keessatti immoo namoonni amma sa'aatii 9tti tsoomuu hin dandeenye jiraachuu danda'u. Dirqama manni kiristaanaa laattee kana fudhachuu kan hin dandeenye jiraachuu danda'u. Dhukkubsataan jiraachuu danda'a. Rakkoo garaagaraa kan qaban jiraachuu danda'u. Mana yaalaatti deemanii qoricha mana yaalaa dhibamanii kan fudhatan jiraachuu danda'u. Sa'aatiin qoricha isaan itti fudhatan sunii fi sa'aatiin itti tsooman sun wal simuu fi dhiisuu danda'a. Kanaafuu maal gochuu qabu? Akkaataa oolii isaaniif simuu danda'utti tsoomuu danda'utti irra jiraata. Laphee isaanii amansiisanii waaqayyoo wajjiniin kan isaan jiraachisuu danda'u, waaqayyotti kan isaan dhiyeessuu danda'u. Yoon akkana godhe waaqayyo wajjiniin walitti dhufuu danda'a. Kadhannaa kiyya naa dhagaa waaqayyo jedhanii murteessanii waan murteessan akkaataa humna isaaniitiin tsoomuu danda'utti irra jiraata jechuudha. Kanaafuu manni kiristaanaa keenya dirqamni shillaatti isa. Garuu isarras dabarsee namni tsoomu jira taanaan hin daangessitu manni kiristaanaa keenya. Hin daangessitu. Isarras xiqqeessee immoo sa'aatii 9 kan tsoomamu sa'aatii 3 nan tsooma kan jedhu yoo jiraate manni kiristaanaa keenya dirqama itti laattu. Maaliif faayidaa kan itti argatu namuma sana waan ta'eef jechuudha. Lakki fakkeenyaaf namni tokko osoo tsoomuu danda'u qaamni isaa fayyaa ta'e osoo jiru hanga sa'aatii 9tti tsoomuun narra hin jiraatu. Maaliif tsoomni maaliif na barbaachisa jedhee hanga sa'aatii 3tti qofa nan tsooma yoo jedhe gatii kan itti argatu suma jechuudha. Gatii isaa ammuma dadhabee sana argata jechuudha. Lakki immoo nama fayyaadha. Fayyaa ta'uudhaafis immoo tsoomni barbaachisaadha. Nan tsooma nan kadhadha. Sa'aatii 9 miti hanga 11tti iyyuu nan tura jedhee of amansiisee immoo ni tsooma yoo ta'e akkuma dadhabbii isaa sanitti gatii argata jechuudha. Gatiin isaa dadhabbiuma isaa sana faana wal madaalaa deema. Kanaafuu manni kiristaanaa keenya gaafa tsooma labsitu akkaataa kanaan giddugaleessummaadhaan hundumaaf giddugaleessa akka ta'utti labsite isa keessaa immoo firii gaarii buufachuudhaaf bu'aa callaa bu'aa guddaa buufachuudhaaf akkaataa danda'uun. Fakkeenya fudhatee Kiristoos nu barsiiseera. Namichi mootiin tokko namoota 3 waamee akililii yookiin immoo qarshii itti kenne. Isa tokkotti qarshii tokko, isa tokkotti immoo 3, isa tokkotti immoo maal godhe 5 itti laate. Inni abbaan tokko fudhate maal godhe fuudhee awwaale. Abbaan 3 immoo abbaan 2 fuudhee ittiin hojjetee 2 buufatee 4 dhiyeesse. Abbaan 5 immoo 10 taasisee gaafa dhiyeessu warreen hojii gaarii hojjetanii qarshii fuudhame sanaatiin bu'aa buusan in eebbise. Abbaa tokko sana immoo ati waan hojjetaa amanamaa hin taaneef waan sitti kenname hojiitti waan hin jijjiirree fi namni akkanaa du'atu isaaf ta'a. Kanaafiyyuu isarraa fuudhaatii maal godhaa? Warra qabaniif warra hojii sana hojjetanii milkeessanitti itti dabalaafi jedheen. Kanaafuu gaafa nuti kaleessa an tsoomnu caala, kaleessa hojii gaarii kan hojjennu caala, kan kadhannu caala gaafa daballee kadhannu kennaan nu dabalamu jira. Itti nu dabalama jechuudha. Nuti garuu waan gochuu dandeenyu iyyuu gochuu hin dandeenyu jennee keessa keenyatti of kassasnee of himannee waanuma raawwachuu dandeenyu raawwachuu hin danda'u jennee sababa yoo dhiyeessine kaleessa kennaa qabnu iyyuu nurraa fuudhama. Humni keenya dadhabaa deema. Gaafa sana maal ta'a deemna? Daabiloos nurratti mo'aa deema jechuudha. Gaafa nuti garuu jabaannee lakki nan danda'a waan barbaade iyyuu haa ta'u waaqayyo wajjin jiraachuu hin qaba. Kennaa hafuura qulqulluu argachuu hin qaba. Eebba argachuu hin qaba jennee of murteessinee immoo laphee keenya qulqulluudhaan yaada keenyaan gara waaqayyootti deebinee laphee keenya qulqulluudhaan waan raawwachuu qabnu sanii olitti waan ajajamne olitti gaafa waan gaarii waan raawwannu gaafa waan gaarii hojjennu immoo kennaan nu dabalama jechuudha. Kanaafuu isa kana sintu addaan baafatee ilaallata bu'aasaa. Bu'aa gaarii argachuudhaaf namni kamuu qonnaan bulaan tokko bu'aa gaarii argachuuf callaa gaarii argachuuf maal gochuu qaba? Sirriitti qotuu qaba. Sirriitti itti dadhabuu qaba. Waan sanyii sanaaf midhaan sanaaf barbaachisus hunda guutuufii qaba jechuudha. Gaafa waan hunda guuteef guutuudha waan ta'eef callaa gaarii argata jechuudha. Waan hunda hin guunne taanaan, hin qonne taanaan, hin arabne taanaan, hin qulqulleessine taanaan akkaataadhuma hojii isaa sanaatiin waan sana argata jechuudha. Bu'aan isaa akkasuma ta'a jechuudha. Dadhabbiin keenyas kanaan wal madaala waan ta'eef kanaafuu mootummaa waaqayyo namicha sanyii facaasutti fakkeeffama kan jedheef kanaafidha. Namni sanyii facaasu maasii wal birayyuu yoo ta'e maasiidhuma wal bukkee jiru wal bira jiru irratti iyyuu inni tokko sirriitti dadhabee hojjete inni tokko immoo yoo ittiin dadhabne firiin isaan argatan garaagarummaa qaba. Kanaafuu akkaataa dadhabbii keenyaatiin kan nuti waaqayyo irraa gatii argannu waan ta'eef iyyuu as keessatti kan murteeffachuu danda'u. Nudha yoo itti daballee tsoomne yoo itti daballee saganne sa'aatii 24 yoo tsoomne yoo saganne waaqayyo irraa caalatti kennaa argachaa deemna. Caalatti
waaqayyo irraa eebba argachaa deemna malee wanti nutti irratti hin jiru. Manni kiristaanaa keenya itti dabalanii soomuu, itti dabalanii kadhachuu, hojii gaarii itti dabalanii hojjechuu hin daangessitu jechuudha.